Akkam jirtu nagaa keessanii har'a kan walii ilaallu waa'ee Roomaa wajjin wal qabateeti akkasumas hundeeffama Roomaa wajjin wantoota kaan jechuudha. Dur karaan hundumtuu gara Roomaa geessaa jedhu dur kan achi jiraachaa turanii bittaa Roomaa jala jechuudha. Giriik irraa ari'amanii gara Room erga dhufanii Xaaliyaanii kan hundeessanii bara sana kan ture mootii isaanii jechuudha. Jechoota garaagaraa akkasumas qooqota akkasumallee barreeffamoota garaagaraa kan laatinii kan fidee mootii kana jedhanii yaadu. Akkasuma qonna kan isaan barsiisan illee mootii kana jedhaniiti kan isaan amanan. Namoonni Roomaa akkasuma Riippubilikiin Roomaa Saturn Giriik irraa ari'amee gara Roomii erga dhufee booda Xaaliyaanii hundeesse jedhanii kan isaan amanan mootii kana jechuudha. Akkasuma agirikaalcharii garaagaraa wantoota dhala namaaf ta'u wantoota garaagaraa kan Xaaliyaanii barsiise mootii kana jedhaniiti kan isaan amanan jechuudha. Xaaliyaanonni rilijinii baay'ee fooloo gochuudhaan waan beekamanii fi Roomaa keessatti kaapitaal hiil kan jedhamu bakka argamu tempiliiwwan torba yookiin siidaawwan torbatu argama. Siidaa inni guddaa kan ture garuu kan Satarniidha. Akkasumas Ameerikaa keessatti kan argamu kaapitaal hiil Waashingitan keessatti kan argamu jechuudha. Yuunaayitid Isteet Koongireesii seeneetii Govermentiin bakka itti argamu lookeeshinii maqaa kanaatiin kaapitaaloon hiil Xaaliyaanii isa ture keessatti maqaa moggaasaniitti kan isaan argaman jechuudha. Bittaan Impaayarii Roomaa warqii akkasuma meetii garaagaraa walitti qabaniitu akkasumas shilingii garaagaraa isaanii qabaniitu bakka kana kaa'atu jechuudha. Bakka Satarnii guddaa siidaan guddaan itti argamu kana jechuudha. Sababni isaas kan isaan amananii God of Wealth akkasuma God of Abundance jedhanii waan amananii fi qarshii isaanii walitti qabanii warqee isaanii walitti qabanii Temple of Saturn kana keessa kaa'atu turan jechuudha. The Saturn Day kan jedhamu qidaamee yookiin dilbata xiqqaa biyyoota warra lixaa gidduu biratti garuu bifa addaatiin kan ilaalamu jechuudha. Dilbati guddaan kan waaqayyoo jennee kan nuti fudhannee jirru yookiin amannu waaqa fakkeessituu kan isaanii kan ta'e garuu kan bu'uureffate isaan biratti garuu Saturn Day'dha. Jechi Saturn jettu kun waan baay'ee of keessaa qabdi. Yihuudoonni muka jireenya kan jedhanii amanan irratti lakkoofsa 3 kennanii kan isaan jiran jechuudha. Lakkoofsa 3 muka jireenya namaaf kennu jedhanii kan isaan keessaa fudhatanii wantoota isaan kaa'atanii jiran jechuudha. Kanaaf Juudizimiin keessatti meenii waaqa isaan kaa'atanii jiran in fact kan isaan kaa'atanii jiran lakkoofsa 4 ishee jirtu jechuudha. Wantoota icciitii garaagaraa kan isaan kaa'atanii jiran yeroo waaqeffatan jechuudha. In fact gaafa dhumni addunyaa kanaa ga'u gara heavenii deemnaa jedhu. Heaveniin kan isaan kaa'atanii jiran garuu isa nuti mootummaa waaqayyoo jennu otoo hin taane bakka waaqni Satar itti argamu sana deemna kan isaan jedhan. Kanaaf Satardeef bakka guddaa kan isaan kennan jechuudha. Warra Yihuudoota tan taane immoo waan isaan jedhanii waaqa Saandee sana kabajaa jirtu yookiin waaqeffattu jedhanii kan isaan yaadan jechuudha. Kanaaf wanta nuti hubachuu qabnu asirratti the whole thing yookiin immoo the whole weeks day assigned wanta godhameef qaba jechuudha. Kun immoo maqaa ittiin assigned ta'ee jiru warra fallen angels yookiin ergamoota waaqarraa darbataman sanaaf. Fakkeenyaaf the moon days, the Jupiter day, the Mercury day, the Saturday, Sunday kan jedhamu achiiti kan dhufe jechuudha. Kanaaf kana qofaa osoo hin taane December dhumarratti feestivaala guddaa qabu jechuudha. Feestivaalli kun kan taasifamuu fi waaqa isaanii kan ta'e Saturniif jechuudha. Feestivaala guddaa qopheessaniiti kan isaan walitti qabamanii kan isaan
worship taasisaniif jechuudha. Festival of Light, Festival of Gift akkasumallee kennaa yerootti walii kennan jechuudha. Saturnalia jedhamuutiin kan beekamu ayyaana guddaa kan isaan qaban jechuudha. Akkuma nuti Christmas jennee kabajnu jechuudha. Saturnaliaan kun naannoo Brazil akkasuma Latin America keessatti festivaala guddaadha jechuudha. Carnival kan jedhamu ayyaanni guddichi Brazil keessatti kan argamu irraa haftee Saturnalia kanaati kan ture jedhanii kan isaan amanan jechuudha. Xaaliyaanonni waaqa Saturn jedhamu kana gara jalqabaa irratti Xaaliyaanii kan hundeesse jechuudha. Kanaaf Saturniin abbaa keenya jedhanii kan isaan amananii jechuudha. Inni kan biraan immoo worshipii Saturnalia keessatti namoonni garaagaraa wantoota isaan fayyadaman yookiin otoo isaan fayyadamanii kan isaan argitanii koffiyaa yookiin immoo baarmixaa diimtuu kana jechuudha. Baarmixaan diimtuu kun hiika isheen qabdu Liberty of Heart jedhu warri worshipii Saturnalia kana keessatti gaggeessan jechuudha. Biyya Turkii keessatti kan argamtu Fergian Heat yookiin Fergian bakka jedhamtu kuni bakka itti worshipiin itti gaggeeffamaa kan ture bakka worshipii Saturnaliaaf gaggeeffamaa ture jechuudha. Kanaaf bakki isheen itti argamtu kuni Turkii hayyuu haa taatu malee koffiyaan kun garuu Fergian Heat jedhamti. Fergian Cup akkuma argaa kana bakka itti worshipiin kun taasifamaaf turte jechuudha. Kanaaf biyyoonni garaagaraa otoo isaan kan isaan fayyadamanii in agartu. Fakkeenyaaf United States illee akkasuma ni fayyadamti gubbaa loogoo ishee irratti jechuudha. Akkuma agartan Kuubaan illee biyyoonni garaagaraa kan isaan fayyadaman Fergian Heat jechuudha. Baarmixaan sun garuu wanti beekuu qabnu it is a part of Saturnal worship jechuudha. Kanaaf wantoonni garaagaraan ni jiraata wantoota kana wajjin wal qabate. Akkasuma kutaa lammaffaa wanta kana yookiin immoo kan Roomaa kana itti fufna wanta jijjiiruu hundumaa waliin ilaala jechuudha. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif immoo yookiin daawwattaniif illee galatooma guddaa eebbifamaa.